Harkafuuni akka moltan kabajamtu hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himnaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Anis lammisreetii hangafoota oduu jalqabuudhaan isinitti himna. Mootummaan gatii benziilaa dabalamee ture hir'isuu beeksiseeti jira. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii rakkoo adda cituu geejjibaa mudate furuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibse. Hawaasni Rastaafaariyaa mirgi jiraachuu keenyaa sarbamaa jira jedhan. Haleellaa waraanni Israa'el godheen qondaalli Israa'el ajjeefamuu mirkanaa'ee kunneen hangafa oduuti. Gara bal'ina oduutti hoggaa seennuu mootummaan Itiyoophiyaa gatii benziilaa dabalamee ture dhibbantaa 10 akkaan hir'isuu beeksiseeti jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gatii gurgurtaa oomishaalee boba'aa irratti dabalamee ture dhibbantaa 11 hir'isuu yoo beeksisu daballeen gatii benziilaa kunis duraan dhibbantaa 11 dabaluudhaan liitirii tokko gara qarshii 112 ture amma gara qarshii 107 gadi deebi'uu beeksise. Sirreeffamni gatii boba'aa kun kan taasifame walgahii paarlaamaa irratti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed qaala'insa boba'aatii fi qaala'insa jireenyaa fooyyessuuf erga dubbateen booda kan taasifamee fi sirreeffamni kunis bitootessaa 14 hanga bitootessaa 15 bara 2017tti hojiirra kan oolus jedhameeti jira. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii rakkoo adda cituu geejjibaa mudate furuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibse. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii sababa humna elektirikaatiin addaan citee ture rakkoo addaan cituu geejjibaa baaburaa mudatee furuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibseeti jira. Rakkoo kana furuudhaaf hojjetamaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan waaldaa aksiyoonaa baaburaa Itiyoo Jibuutii obbo Taakkalee Uumaan ibsanii jiru. Humni elektirikaa guyyoota 4 dabraniif addaan citee ture dhaabbaticha irratti dhiibbaa uumuu karaa miidiyaa hawaasaa isaatiinis dhaabbatichi beeksiseeti jira. Hawaasni Rastaafaariyaan mirgi jiraachuu keenyaa sarbamaa jira jedhan. Itoophiyaa keessa kan jiraatu hawaasni Rastaafaariyaa jedhamu kun magaalaa Shaashamanneetti rakkoon jiraachuu isaa mudachaa jiraachuu himaniiti jiran. Jalqaba bara Haayila Sillaaseen lafa kennan kan argatanii fi amma walitti bu'iinsa sabaa fi jijjiirama hawaasa siyaasaa irraa kan ka'e walitti dhufeenyi isaanii uummata naannoo wajjin qabanii kan hammaate yoo ta'u gochoonni isaanii kan akka kanaafis waaldota Pirotestaantii haaraa hundeeffaman irraa mormiin isaan mudatee jira. Hawaasni Rastaafaariyaan kun hedduun isaanii hayyama jireenyaa argachuu yookaan haaromsuu irratti rakkachaa jiraachuu fi abbaan lafummaa irrattis falmiin seeraa akka isaan mudachaa jiru Zeeggaardiyaanitti gabaasaniiti jiran. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru haleellaa waraanni Israa'el godheen qondaalli Israa'el ajjeefamuu mirkanaa'e. Kaleessa galgalaa waraanni Israa'el haleellaa hospitaala Naasir Khan Yuwaans irratti raawwateen qondaala Hamaas Ismaa'eel Barhum dabalatee daa'imni ganna 16 ajjeefamuu Hamaas ibsa baaseen beeksisee jira. Israa'el seera idil addunyaa cabsuudhaan manneen yaalaa dabalatee iddoowwan haleellaan irratti raawwatamuu hin qabne irratti haleellaa raawwachuudhaan yakkaa suukanneessaa raawwachaa jirti jechuudhaanis ibsa isaanii keessatti Israa'el himataniiti jiran. Raayyaan ittisa Israa'el ammoo gama isaatiin Hamaas iddoolee bu'uuraalee misoomaa keessatti miseensota isaa dhoksa jechuudhaan qeeqee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun galgala kana qabannee dhiyaannee kan gammaatti caqasaa turtanii oduu tana qopheessuun kan isin wajjin ture ani Lammisreeti. Ani Lubee Girmaan ture GMN waliin qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.